Dargaggoon isin suura irratti argitan kun Anas Bushraa jedhama. Dhukkuba kaansariitiin qabamee du'aa fi jiruu gidduu jira. Rabbiin fayyaa isaa isin hin dhoowwatin. Fayyaan faaya akkuma jedhan gurbaan kun akkuma suura irratti argaa jirtan kaleessa akkana ture. Har'ammoo akkana ture. Suuraan ni argisiifti jechuudha. Amma kan duraanii jedhee suuraan argisiisaa jira. Namoonni baay'een ni beektan jedhee yaada. Mucaan kun nama baay'ee jabaa fi akkasumallee qabsoo Oromootii fi akkasumas gama amantiitiinis nama jabaa ture. Mee isiniif qooda maaliin qabame? Dhukkuba kaansariitiin qabame maal keessa jira? Amma immoo wal'aansa akkamii akka barbaaduu fi Oromoorraa maal akka barbaadullee ergaa tokko kana ergamee jira. Isiniin hinga. Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo bagarra deeban gara chaanala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godhaa miseensa maatii keenyaa ta'a viidiyoo laayikii godhaa bakka isiniif hin galin yaadaa fi gaafii keessan koomantii jalatti nuuf barreessuu hin dagatinaa. Daawwattoota keenya kabajamoo jalqaba irratti rabbi fayyaa isaa isin hin dhoowwatin isiniin jechuu barbaada. Fayyaan faaya akkuma jedhame jechuudha. Namni waan hunda qabsoollee amantiillee ni dhaqqaba qabsoollee ni dhaqqaba akkasumallee durummallee ni dhaqqaba waan hunda tujjaarummaa waan hundaayyuu ni dhaqqaba jechuudha. Ilmaan horatus ni dhaqqaba garuu kana hundaayyuu bilisummallee ni dhaqqaba. Kan hunda argatuuf kan hunda itti dhaqqabuuf kan jalqaba irratti si barbaachisu fayyaadha. Fayyaa immoo namni siif hin liqeessu harmeen kee siif hin kennitu baabaan kee siif hin kennu obboleessi kee obboleettiin kee saayibni kee kan akkam jaallattu haati manaa kee yookaan ilmaan kee siif hin kennu fayyaa kan siif kennu waaqa isa dachii fi samii uume qofa jechuudha. Kana itti amanuu qabna jechuudha. Namni hundinuu beekuu qabna jechuudha. Tole gara ijoo keenyatti yoo achi isin dabarsu jechuudha. Daawwattoota kiyya dargaggoon Saaladdiin Bushraa jedhamu kun jechuudha kan dhalate godina Harargee lixaa aanaa Fadisiitti jechuudha. Kan inni dhalatee guddate jechuudha. Ammaaf immoo jireenyaaf magaalaa Harar jiraataa jira jechuudha. Dargaggoon kun daawwattoota kiyya dargaggoon Anas Bushraa jedhamu kun jechuudha sabboonummaa fi kutannoo cimaa nama qabu ture jechuudha. Namni kun akkasumallee yeroo ammaa kana immoo dhukkuba kaansariitiin qabamee jechuudha. Akka malee bakka hedduu haala nama gaddisiisu keessa jira jechuudha. Namni kun gaafa fayyaa qabu yookaan gaafa nagaa qabu jechuudha. Haala isin suura irratti argitan kanan jechuudha. Daawwattoota keenya nama nagaa nama akkaan qabsoo irratti illee cimaa fi akkasumallee amantii irratti illee amantii ofirratti illee hedduu nama cimaa ture jechuudha. Daawwattoota kiyya dargaggoon Anas Bushraa jedhamu kun jechuudha. Akkasumallee gaafa fayyaa qabu jechuudha. Namni kun itti gaafatamaa majlisa Oromiyaa kan ture Sheek Jamaal Muusatiif boodigaardii ta'ee ture jechuudha. Nama hedduu amantii irratti illee cimaa fi nama kutannoo qabu qabsoo keessatti illee jechuudha. Daawwattoota kiyya kanaaf itti gaafatamaa majlisa Oromiyaa kan turan jechuudha. Sheek Jamaal Muusatiif boodigaardii ture jechuudha. Namni kun jechuudha hedduu nama akkaan jabaati jechuudha. Anas Bushraa qabsoo Oromoo keessatti illee dargaggoo shoora guddaa qabuu fi akkasumallee aantummaa sabaa nama qabuudha. Waggaa muraasa dura immoo Hararitti nama hidhamee ture jechuudha. Waa'ee qabsoo kanaan wal qabatee hidhamee ture jechuudha. Waa'ee isaa hanga tokko isiniif qooduu jedheeti daawwattoota kiyya. Hararitti hidhamee ture. Namaatu keessan naa erge waan kana jechuudha. Nama fakkeenyaaf isatti dhiyaatu waan kana miidiyaarra oolchii namoonni hedduun akka dhaga'ee gargaarsallee yoo ta'e gara dandame hundaan akka godhamuuf hamma sii dandame miidiyaarra oolchi jedhanii kan natti erganiitu jira jechuudha. Daawwattoota kiyya mee isallee isinitti hima jechuudha. Mee sirriitti na dhaggeeffadha jechuudha. Anas Bushraa qabsoo Oromoo keessatti dargaggoo shoora guddaa fi akkasumallee aantummaa nama qabuudha. Waggaa muraasa dura magaalaa Hararitti hidhamee akka malee reebame osoo mana hidhaa keessa jiru abbaan isaa jala akirame. Rabbi warra jannata haa godhu kuni hojii warra Itoophiyaati. Turtii ji'a 8 mana hidhaa erga ture booda akkuma baheen jiruuf jireenya isaa jijjiiruuf daldala jimaa ta'uun daldala jimaa yookaan naggaadee jimaa jechuudha. Daldala jimaa ta'uun hojjechaa ture. Dargaggoon Anas Bushraa osoo daldala jimaa irratti jabaatee kutannoon hojjetaa jiru dhibee tasaa dhibee kaansariitiin qabamee jira jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbi. Dhibeen kaansarii kun baay'ee badaadha. Baay'ee akka malee dhibee keessa dhibee jabduudha jechuudha. Kaansariin akkuma beekamu jechuudha.
dargaggoon kun gaa dhibee kaansariitiin qabamee dalagallee hin dhiisne osuma dalaguu dhibeen isaa hedduu itti jabaate jechuudha. Sana booda dhibeen isaa hedduu waan itti cimeef haati teenya haati yookaan haadha lammii tan jedhamtu akka ilmoo ofitti of biratti fuutee akka fayyaan isaa deebuuf wanti isiin hin godhin hin jiru jedha. Wanti fayyaa isaatti fooyya'e tokkolleen akka hin jirre immoo himamaa jira jechuudha. Dhibeen isaa cimeetuma itti fufee jechuudha. Itti cimee dhufe jechuudha hanga ammatti jechuudha. Sana boodan gara fayyaa isatti deebuu hin dandeenye jechuudha. Namni kun daawwattoota kiyyaa dhukkubni kaansarii akkuma beekamu dhukkuba baay'ee cimaadha. Akkasumaan osoo dhukkubsataa jiru jechuudha. Amma immoo gara miidiyaa kanaa dhufuu dandahee jira jechuudha. Namni kun daawwattoota kiyyaa yeroo ammaa haala yaaddessaa keessa jira. Gara dubbisatti isiniif deebi'a jechuudha. Yeroo ammaa kana Anas Bushuraa haala yaaddessaa keessa jira waan jabaatee fuula nama dhaabaa waan taheef namni rabbiin laaffiseef akkaawuntii armaan gadii kanarratti akka gargaartan jedha. Akkaawuntiillee maqaa isaatiin kan baname. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota namni rakkataa gargaaree akka amantii musliimatti illee namni rakkataa gargaaree rakkoo isaa rabbiin immoo akka bira dhaabbatuu fi guyyaa borullee jechuudha. Rabbiin akka waan guddoo isaaf qopheessee jiru jechuudha ni dubbatama jechuudha. Kanaafuu mootu namni rabbiin laaffiseef dargaggoon kun dargaggoo akkaan nama cimaa qabsoo Oromoo keessattis nama shoora guddaa gaafa keessafuu qeerroo falmii qeerroo diddaa qeerroon maastar pilaanii irratti godhaa turtellee nama gara magaalaa Harar keessatti illee waa hedduun dubbannu gaafa siidaan diigamus qeerroo hedduu dargaggoo kakaasaa turtee fi waa hedduu nama hojjetaa ture diinarratti jechuudha. Kanaaf namni kun hedduu nama jabaa qaxalee gana amma lafaa dhufaa jiru jireenya ofiitu nama hin argini jechuudha. Rabbi waan akkanaa kanallee isinitti hin mudini. Kaansariin baay'ee dhibee badaadha. Haala isin argitan kanaan amma qaamni isaa guutummaan guututu irratti dhumee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo qaamni isaa irratti dhumee akka malee jechuudha. Hedduu nama yaaddessa haala yaaddessaa keessa jira. Namoonni gargaaruu barbaadan Saaladdiin Abdii ni beekama. Qeerroo baay'ee nama amantii qabeessa jechuudha. Namni hundinuu ni beeka jedhee yaada. Feesbuuka Saaladdiin Abdii jedhu jala seenaati. Akkaawuntii achirra isiniif kaayame hamma isiniif dandame waan rabbi isiniif dandeesseen gargaaruu ni dandeessan nama kana jechuudha. Amma qaamni isaa irratti dhumee dargaggoon kun kaleessa jechuudha. Bakka kan amma xiyya diimaa irratti isiniif qabaa jiru kun daawwattoota kiyyaa yeroo fayyaa qabu, yeroo nagaa qabu, yeroo ittiin inni jiraataa turedha. Har'a immoo yeroo inni du'aaf jiruu gidduu jiru dhukkuba kanaan qabame ilmi namaa kun bar kwaasii hafuurri itti guutame meedaa keessatti ijoolleen taphattu hin gahu jechuudha. Maaliif hafuura kana rabbiitu namatti afuufaa namni qafoodha jechuudha. Bakka qafoodha yoo hafuurri kun keessaa kute yoo dhukkubsatellee namni miskiin akka isaa hin jiru. Yoo fayyaa qabullee namni bakka jechuun ana malee namni hin jiru. Ana malee fayyaa tanallee akka waan harka ofiitiin fidate kan godhatullee hedduudha. Waan dhibamu hin se'u waan deebee fayyaa dhabu hin se'u jechuudha. Fayyaa immoo rabbiitu namaaf kenna. Rabbi fayyaa isaa isin hin dhoowwatin isin jechuu barbaada. Daawwattoota keenya kabajamoo kanaaf gaa namoonni gargaaruu barbaadan gargaarsan caalaa moo wanni guddaan du'aayidha. Du'aayii godhaa fi akkuma amantii keessaniitiin du'aayii kadhadhaaf dhuga rabbi baay'ee nama gaddisiisaa. Kaansiriin baay'ee dhukkuba badaa dhukkuba akkana kan badaadha. Yoo hatattamaan jechuudha. Akkuma dhukkuba kaansariitiin qabamteen gara dhaabbata fayyaa deemtee wal'aanamne ta'e jechuudha. Baay'ee dhukkuba badaadha jechuudha. Kaansarii fi HIV'n garaagarummaa waan qaban hin qabu. So kanaaf rabbii si haa fayyisu jennaan dargaggoo Anas Bushuraa kanallee jechuudha. Kanaafuu namoonni itti dhiyeenya qabdanilleen akkaawuntiilleen maqaa isaatiin bahee waan jiruuf jechuudha. Qixa sirriitiin akka gargaaramu osumaan dhaamsa keenya dabarsuu barbaanna jechuudha. Akkasumallee namoonni itti dhiyaatuun immoo wal'aansa isa barbaachisu kamiyyuu akka godhamuuf jechuudha. Nama kana bira dhaabbatuu qabdan jechuudha. Maaliif dargaggoon abdii sabaati, dargaggoon humna biyya keenyaati jechuudha. Kanaaf bira dhaabbatamuu qaba namni kamiyyuu jechuudha waan danda'u jechuudha. Rakkataan kun jechuun nama hedduu dhibamee harka rabbii jiru jechuudha. Bira dhaabbatamuu qaba jechuu barbaada. Daawwattoota kiyyaa har'aaf kan isiniif qooduuf dhufe kanuma fakkaata jechuudha. Daawwattoota kiyyaa oduun ganama kana isiniif qopheessine kana fakkaata. Egaa chaanala keenyaaf namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa. Guyyaa guyyaan oduulee
witu haala yeroo irratti Oromoof Oromiyaa irratti kan raawwatamu kamiyyuu dhaga'uu barbaannan filannoo keessan chaanaala Oromaan godhadhaa namoonni hanga ammaa sabiskiraayibii godhe sabiskiraayibii godhaa viidiyoo laayikii godhaa yaada keessan komentii jala kaa'uu hin dagatinaa isin jenna oduu keenya kan galgalaatiin hamma walitti deebinutti horaa bulaa liibana.